Sirbi kun amma kan duraan hojjetame waan ta'eef kan nageenya san irraa waan adda baay'ee addaa miti. Ulaa sardii nyaatiin walitti dhoodha miti inni kun. Isaan sirboonni tokko irratti hojjetaman kun amma albeema tokko irratti. Albeema tokko irratti hojjetan. Ulaa sardii nyaatiin mooyi. Osoo dhabuu baatanii. Osoo dhabuu baatanii. Osoo dhabuu baatanii. Osoo dhabuu baatanii. Hidhaalee gaafa guskii kawwee gaafa tuskii. Osoo dhabuu baatanii. Osoo dhabuu baatanii. Abbaa gaafa ngarooroo godhee gaafa shimalaa. Odee gaafa shimalaa magagaayuu gooba jaarsummaa. Odoo dhabuu baatanii haadha gaafa konkoo. Haadha gaafa konkoo odoo dhabuu baatanii. Dhiira gadee dhiira yartuu miitee karaa ofii dhiisee karaa ulaa gala maaloo. Olaa sardiin nyaatee haadhatoo. Olaa sardiin nyaatee haimito. Ilma gankee. Olaa sardiin nyaatee haadhatoo. Olaa sardiin nyaatee haadhatoo. Ilma gankee xiqqaleenaan jedhanii. Olaa sardiin nyaatee haadhatoo garaa nama nyaatti. Wannichi nama waan kanarra ejjetee argetu beeka rakkoon keessa. Sana booda baatee mana jala deemte. Dhanne mana jiru deebee tanan akkasitti karaa duubatiin girgiddaatti hirkadhee tanan akkanatti taa'u kanatti gaan akkanatti taa'ee taa'u lafti na fuuldura jiru kun mukti kun kakkaatu olii gadi jechuudha. Tokko olirra gubbaatti darbee tokko akkana taa'ee gubbaarra naannaan yaa waaqayyo maaluma si godhe maala si balleesse kan hundan jedha waaqan kadhadha. Nam beeka kanuun garuu lafti na lakaata. Girgiddaan kiyya kunis akkanatti waan naanna'ee natti fakkaata jechuun girgiddumti naanna'ee akkanatti waan gara biraatti naanna'uu natti fakkaata. Amma maaloo ani seexana jedhamu santu anamoo maaf akkasuma gootan jedha waaqan. Wayyu. Baay'ee rakkoo keessa ture jechuudha. Seexanichumatu anamoo maaf akkasuma goota maala si balleesse. Maana qorta. Maali kana hunda badiin kiyya maalan godhe akka namaatti takka jedhee waaqa dhuguman itti bakki akka tokkotti aaree waaquma kana akka hiriyaadhaan fi akka nama tokko lolanis akkasitti lola. Oduman jedhu. Turre jarri achuma dhugaatii ofiitti fufanii akkana deemis akkana hafee sirraaffatanii isaan achuma turanii eessa rafan bakka nani bulu kana bulu galgala beeki. Inni tokko bakka hojii ofiitti deebi'a inni tokko dhufee achi bula. Sa'aatii 3 mana fincaanii dhaqe. Manni fincaanii isaanii akkas ta'e doobbii kana keessa dabarteet mana fincaanii dhatta. Ammaan duraan akkana kaachisuuni garaa namuruu qabe. Garaa namuruu jedheetu garaa namuruu. Mana fincaanii dhaqee akkana ofirra gattaa'ee homaan qabu gaafa surree uffadhu. Surree uffadhee akkana gaafa gadiin baa jedhu karra keessa baay'een baay'ee doobbiin na fuuldura jiruttan hillim jedhe. Si darbate. Doobbuma see bakkuma ciisitta surree qulfii godhadhe. Bishaan harki kuni akkanatti ol lafa qabadhee nan kaade bishaan kun. Hangitti bishaan na ta'e. Ol jechuu hin danda'u. Anturaan oliif gadi kaatu amma immoo boolla ta'e laftee fuuldura jiru. Kana boolla ta'e miilli kiyya waan ulfanni fa'u natti fakkaata. Maaloo boolla seeneen jedha yaaduma jedha bar. Boolla seene kan hunda maaluma si balleessan jedha ammas waaqan. Walumaan jedhu ture amma halkan geenye namni mana fincaanii dhufe hin jiru. Lekka naannoo sa'aatii riibaa gaafa gaan ammaan qorri narra bu'eera ciiseera jechuudha. Mana fincaanii gisee deemnu hundumtuu ka'aniiti mana fincaanii dhaqatanii gaa dubartoonni mana riibatti deemumi. Oduma deemaa jiranu achi keessaa shokoskaan doobii keessa maaltu jira jedhan. Ka'achaatti gadi gadhiisan. Kaatanii as ta'u maali wanna wayiitu achuma jira achuma taa'ee nu eeggatee jira warra kaan wawwaaman. Amma ani immoo wannoo kana waa kana daddafitan itti deema waan hundumaa. Maal yaadanii gaafa ani lafatti eessa beeda tafarii waa maamee jedhan. Jechuun ani akkan daddi fuuldura dhaqee waa sallaalu. Jechuun ani akka rukutamu fa'aa waan akkasiitiif na fakkaate yaadni isaanii. Achi hin jiru tafariin dhumne siru maharraa waliin jedha. Mucumtuun wajjin turre sunu. Amma deebi'anii gaafa kana uffanni kiyya diimaa tokko kootii jaakettii diimaa wayiitii. Uffanni isatu simbaanisuudha achi akkas godhana fakkaate isaa jedhanii natti siiqanii gaafa na laalaan
Kan akka afaa dhoqqee horii ittiin haran kana horii qabdi jaartiin isa qabatee kan Salamuun Gurbaa jedhu tokko fa'aa akkana dhalanii itti dhufan. Kan achiin kaasanii amma duraan lafa rafuu sana algaa shiboo takka gubbaarra na godhan. Xiqqoo tiriitamantii. Tiriitamantii na godhanii. Sana booda achi barii sana biyyatti na ergan jechuudha. Biyyatti na erganii birrii walitti sassaabameetti na ergan. Masaafaraan Kun Finfinneetti jechuudha amma. Finfinnee kaaraadha qaama. Mana hojii Finfinneetti ta'e. Kaarraa jechuun hangara ayyar xeenaa kana. Ayyar xeenaa kana. Achi amma asinitti birrii wayiitti as immoo birriin ammaa humna hir'ateetti shofeerii wayiititti na kennanii maaloo inni mucaa gabra gurraachati mucaa sanii yaadadhu malee waan isaa ta'u bakka rakkoon hin jiru jedhee birruma hir'attee takka fudhatee na fuudhee deeme. Ana ittiin gadi galuun qaba ana ittiin ol deebi'uun qabu beeku homaan qabu birrii kudhan. Amma achitti na dhukkubee qorri tokko na dha'ee dhukkubee wannoon qabee nama jechuu tokko jammaree jechuudha nama keenya. Sana booda mana yaalaa kana jaarsi warri tokko warri Abdallaa jedhan tokko jira maazariin achi na fiddee deemtee marfee tokkicha na waraane namni suni. Amma wannoo naa afanii feestaala wayii naa afanii isa kanarra qorri bishaan na keessa dafqaan bahee amma fayye. Ana akkasii dhukkubsadhisuuf ka'ee fayyee jechuudha. Fayyee immoo ka'ee gaafa nan deema jedhu birriin qabu. Eenyuun adeemu mee birrii naa kenni jedhee abbaa kiyya gaafa deema sinaan jedha abbaan kiyya. Ilma tafaree dhamuu qabu jedhe. Nama Kunis qormaata tokko. Hin barbaadu jedhe. Eessuma kiyyaan birrii naa kenne bara gazaba qabu ataakiltii kana gurguruu mee anatti ol deebi'uun dhabeen jedheen. Birrii 10 birrii qofa 10 diimtuu durii sana ishii fidee naa kenne. Birrii 30 moo 35 masaafaraan. Yeroo san. Walittiin dhufan. Amma asaffuu takka moo jaartiin ammallee asumaan amantii galateeffachuu qabu namni na jajjabeesse nam tokko ishiidha. Nama jabduudha. Mana dhugiitii mana farsoo kana qabdee akka ilmoo ishiitti na laalti. Amma isheen ilma koo naan jette biyyi keenya kanatti amala isaa ta'ee namni keenya nama guddachuudha deemu hin jaalatu. Kanaafuu ani cubbutoo si hojjedha jette. Cubbutoo xaafirraa godhee tanan cubbutoo si hojjedha cubbutoo kee qabatteetuma karaa nama keenan deemu kana gurraacha kanan argitaa miti. Guyyaa tokko jetti bakka wayii geechaa ilma bulta okaawoo argatte okaarra hoo cidii argatte cidiirra. Jettee odoo waan dubbisee cubbutoo nyaachatti bakka bishaan argattee immoo waraabbachaa dhugaatii cubbutoo maal miilan deemtu guyyaa kudhanii tokko jecha maal rakkoo qaba naan jette. Tole nan deema rakkoon qabanne kanuma qophoofne ishiin waan cubbutoo naa ta'uu isaan qopheessitee lafa goote. Akkanuma gadi baheetanan jaarsi tokko haa ulfaatu ammallee waaqayyo umurii isaa dheeressu nama jabaa namni baratee tokko baay'ee gaariidha beeki. Nama baratee waan ishee mootummaa jedhama. Firooma qabna. Durbii abbaa kiyyaati waan akkasiiti firoomni keenya. Amma gurbaa maaliin hojii akkanaa hojjettaa jirtaa yoo maal gootaa siinaan jedhe warra du'aadhaa dhufa. Lakki hagaa ishee dhugumaayyuu wanni wayiiti irraan ture garuu amma akkattan ol deebi'uun dhabee jedhe. Akkasii akkamitti masaafaraan dhabe gaashee. Amma akkana olaalu kiisi isaa keessa qarshii 20 jira. Achi haadha manaa waan ishee jedhee waame. Deemte fagaate isheen miina eegina mee ishee jedheen eegde. Mee boorsaa kee keessa waa laali na birrii 50 qabdi. Birrii 50 qabatte. Fidee birrii 50 fideet asii 20tti dabalee qarshii 70 naa kenne jechuudha. Amma qarshii 70 gaafa naa kennu waanumaan addunyaa kana arginu fakkaate. Dhuguma siin jedha baay'een gammadee gammachuu addaa keessa seene dhaqeetan jaartii sanitti hime asii kee argadhee birrii 10 duraan qabamiti 80 godhadhee jedhe. Ishiin gammaddee akka tokko taate waaqa dhungachuu malee waan ta'e hin jiru namicha hin eebbisna jaartiin harka ol qabdee eebbisti. Amma akkasiinan magaalaa Finfinnee kanatti deebi'ee immoo hojii kanatti deebi'ee jechuudha. Kan baay'ee kan ajaa'ibe garuu namni baay'een kaayyoo wayiitiif aarsaa wayii numa kaffala. Kan kee adda baay'ee jechuun adda yeroo hin jedhu ergasiis immoo waan keessa dabarsitee itti deebi'uun baay'ee namatti tola. Baay'een aarsaa guddaa dabarseera rakkadheera addatti baay'ee rakkoo guddaa keessa. Abbee ilma akkanaatu hin qabu jedhe. Ilma tafareedhamu qabu jedhe.
Booda garuu maal jedhe seete ijoollee tokkotu ergananii ol dhufee hojjedhee xiqqoo ishii sirba kana albeemii tokko natti fakkaate hojjedhee namni kun na baree aanuma keenya kana ejeree deeme. Obbolee ijoollee tokkotu ijoolluma ejeree kanatu magaala Finfinnee Kuyyuutitti naanna'u gaafa Amusiiti. Abbaan kiyya immoo Aboote deeme. Dhimma hojii warra mootummaa kana hojjetaa gandarra. Achi piraazariin immoo dhokateet odoo faazariin hin jiru dhee magaala Finfinnee achuma deeme Gabra Gurraacha. Hin deemin jedhee ni deeme bitta. Achuma gaafa galanuu ijoollee makiinaadhaan deebi'anii galan ijaarsi caammaa dibachaa jira. Daani'eel jedhee tokkichi Dassuu Mucaan jedhamu waameti. Daani'eel naguma Tasfaayeen akkamii siin jedhe Tasfaayeen kami Tasfaayee Taaddasaa akkamii siin jedhee jedhaan. Achumarraan Tasfaayee Taaddasaa tole ishee dheetu cal jedhe jaarsi kana dhageenye gurbayyoo Tasfaayeen kami jedhee gaasheen beektanii siin taa'e. Lakki yoon beekallee milaalbata natti maayile. Inni waan ittiin gurbaan gabaabaa isaan bichaa qorachuufi malee waan biraaf miti. Isuma muusaa miti ani hin bayin jedheeni akkamitti deeme kan jedhu sana adda baafachuuf jaarsi. Tafarii Taaddasaa jedhamu beektuu reedhani. Tasfaayee kan jedhaniin siidha isaan akkas kan jedhan. Obboleessa kiyya xiqqaadha malee. Tafarii Taaddasaa jedhamu beektaa jedhanii abbaa kiyyaan jedhu obboleessa isaatiin beektanii reedheen. Achumaan. Amma gaabbiin asirratti dhufe jechuudha. Ilmi kiyya jedhu dhufe. Akka wannoo tokkotti ilaalu sirba kana namni sirbu biyyatti Jimaa Manyoo jedhu tokko sirba keessa illee jira yaadatta yoo ta'e Jimaa Manyoo suni sirba yeroo dheeraa. Waan yeroo dheeraa sirbuu fi Jimaa Manyoo warra firaatti tawwaale jedhama gosa tawwaale jechuun birrii qabachuu dadhabee. Faazariin gaafa naan jedhe naan jedhe. Jimaa Manyoo namni awwaalu dhabamee gosti awwaale beektame naan jedhe jechuun qabeenya waan ittiin awwaalamu dhabamee jechuudha. Jechuun kun sorgoon isaa hiikaa guddaadha. Haa ta'u akkoon hin jiru kaashii homaa rakkoon qabu gosti sun awwaalama awwaalamaa dhiituun caal jedheen jechuudha. Booda wannoota kana itti gaabbiti jechoota kana itti gaabbiti badii akka ta'e baree ture faazariin asirraan bakka saniin bakka kana ga'ee. Har'a garuu amma ta'e tokko ofirraallee fi namallee jiraachisuu danda'een jira. Silaa kaleessa chaalenjii saniin osoo kufte ta'e. Abdii kutuun yeroo kamuu duubatti shambisa. Hoo abdii kutte namni tokko tokko fuudhaaf haamaa ije. Maali waan ajaa'ibu keessatti maaliif akka fuudhu naan galu namni. Baay'ee rakkoon kana caalu lafa kanarratti hin uumamadhee yaadu. Jechuun bakka fayyaa Waaqayyo sii kennetti fayyaadha miti hin barbaachisu. Baay'ee nama rakkisuu danda'u fayyaadha. Jechuun hoo harki kee kun dhabamee akkatti afaan godhattu dhabdee nama eegde yoo miilli kee kun akkatti ejjettu dhabdee hoo bakka itti nama alaa miliqtu dhabdee inni kun baay'ee rakkisaadha. Garuu immoo bakka fayyaa qabdu irratti rakkattee maal taates duutes baatee allayyaa seentee ofuma ofuu odoo hin taane oduma hojjettu allayyaa seentee oduuti rakkoon qabu. Yaalatuma dhufu. Yaalati yookaan hin ceetaa yookaan achumaan waan barbaadu sana hin argatta jechuudha. Fuudhudha kaayyoon kee waan ta'eef. Ofiinuu duutii maa ofuutii sana. Baay'ee bareeda tafe. Mee akkana dhufna egaa hanga ammaa kanarraa haasa'aa turre aarsaati aartiif kaffaltee fi seenaa jireenya keetiiti. Kun egaa keessumaayyuu ijoollee lafa dhufaniif barumsa gaarii akka ta'u abdii cimaa akka itti horu nan amana. Mee akkana deebina ammoo sirboonni yeroo dhiyoo as gagadhiistee jiru keessumaayyuu uummanni amma sirba kamiin sirriitti si beekame? Egaa sirboota baay'ee gadhiiseera. Sirboota nani baay'ee gadhiiseera. Sirba yoo sirba lakkaa'u ta'e albeema 3 fi qeenxee 6 olan qaba. Albama 3 fi qeenxee 6. Albamni tokko meeqa qabaayyu? Tokko 12 qaba. Naannoo sirba 40 wayii tan qaba jechuudha. Sirba 40 wayii qabda. Isaan keessaa kanatti jaalatti yookaan ijoollee abbaan ilmoo isaa gargar hin baasu jedhama. Kan uummanni ittiin sirriitti si jaalatu. Ani jaaladhu hundumaadha. Sirba nan jaaladha. Garuu immoo namni kan ittiin na beeke haadha qabdaadhaa fi hoolaa sardi ni nyaatedha. Mee isaan yaadanna xiqqoo ishee yeroo dhiyoo kana miti isaan? Yeroo dhiyoo miti. Ani yeroo dhiyoo immoo dubbii kijibaati. Dubbii kijibaattiin dhufna. Haadha qabdaati. Isatti deebiidha. Kan kanatu yeroo dhiyoodha. Goota jamamee faate yeroo dhiyoodha.
Garuu suni anuma ture. Sirboota kanas hin jaalatu. Baay'ee garuu namni tafarii ogaadhaan nuti amma tafariin kun baay'eedha. Gara salaalee kana tafarii bantii jaalatu beektaa. Tafarii bantii waan jaalatuuf salaalee namni ilmi isaa hunda tafarii jedhee moggaasa. Yeroo baay'ee tafarii baay'ata gara salaalee kana. Yoo xiqqaate tafarii nama 4 anaan beeku. Tafarii Salamuun kan dura tafarii salaalee jedhamee Bosiyyoo fa'aa wajjin hojjetu jira. Ittaanee tafarii Abbaabboo amma tafarii salaalee jedhamu jira. Ittaanee tafarii Tolasaa jira. Irraanatee jirta. Jechuun duursoota hoo tartiiba olii teechisne. Weellistoota afran kunu. Arfan kunu weellistoota. Hoo tartiibaan immoo teenye tafarii Salamoontu hunduma caalaa tafarii salaalee jedhee uummata kanatti beekama. Ittaansee tafarii salaalee sanitti kan aanu ana hojiidhaan. Tafarii Abbaa Salamoon sanitti jechuudha. Ittaanee immoo tafarii Abbaabboo kanatti aanee dhufee. Ittaanee immoo isatti immoo tafarii Tolasaa kanatti dhufee jechuudha. Kanaaf amma namni tafarii waan jedhee baasuu fi namni tafarii jedhanii gaafa yaadatamu tafariin kam yookaan xiqqaa yookaan guddaa jedhu. Lama immoo haadha qabdaadha jedha namni. Haadha qabdaadhaan mooruuf si beeku. Haadha qabdaadha. Kan dhiyoo kanaatti itti mee hin dhufna. Baay'ee. Haadha qabdaa sammee xiqqoo ishii yaadachiisnee. Haa ta'u. Xiqqoo osoo hin ta'in hammuma sii dhufe. Haa ta'u. Kuulee marrameetoo dhagaa irratti daakuu gajaajisuutu madinyiisi. Kuulee marrameetoo garaa keetti ilaalii na taajabuu sitti adinyiisi. Kuulee marrameetoo muka muree mana jaaraa mijaarsa maaltu bobeengeesse. Kuulee marrameetoo jalaala keetti maraadee mana ba'uu godha keenye. Kuulee marrameetoo garaa keetti ilaalii na taajabuu sitti adinyiisi. Kulee amana beetoo dhagaa irratti daakuu gajaajisuutu haadha qabdaa mitayyoo. Haadha malee dhaladhaa gurbayyoo. Haadha qabdaa mitayyoo. Haadha malee dhaladhaa gurbayyoo. Sirbi kun amma kan duraan hojjetame waan ta'eef kan dhageenye sanirraa waan adda baay'ee addaa miti. Ulaa sardii nyaatiin walitti dhoodha miti inni kun. Isaan sirboonni tokko irratti hojjetaman kun amma albeema tokko irratti hojjetan. Ulaa sardii nyaatiin immoo osoo dhabuu baatanii. Osoo dhabuu baatanii. Odoo dhabuu baatanii. Hidhaalee gaafa gusgii kawwee gaafa tuskii. Odoo dhabuu baatanii. Odoo dhabuu baatanii. Abbaa gaafa ngarooroo godhee gaafa shimalaa. Odee gaafa shimalaa magagaayuu gooba jaarsummaa. Odoo dhabuu baatanii haadha gaafa konkoo. Haadha gaafa konkoo odoo dhabuu baatanii. Dhiira gadeenyi sokorroo dhiira yartuu miiteenyee karra ofii dhiisee karaa ulaa gala maaloo. Ola sardini nyaate haadhatoo. Ola sardini nyaate haimito. Ilma gankee. Ola sardini nyaate haadhatoo. Ola sardini nyaate haadhatoo. Ilma gankee xiqqalee naan jedhanii. Ola sardini nyaate haadhatoo garaa nama nyaatti. Baay'ee bareeda tafi. Walaloon kana keessa jiru baay'eetu jira. Baay'ee walaloo fi yeedaloo akkami yeroo duraatti kaasee nama wal fakkaata si hojjetamu sumatu yaalamu. Egaa anis nan yaala keessattuu yeedaloo nan yaala ani baay'ee nan hojjedha nan yaala osoo hin taane nan hojjedha. Walaloo si yeroo ture keessa baay'ee sirboota kiyya baay'een walaloo ofumaa fan hojjedhe. Sirbootichi siyaan uummataas ta'u jechuun waan wal fakkaatuu fi waan tokko taasisuu danda'u tokko walitti qabdee hojjechuun innuyyuu kennaadha garuu walaloo nan hojjedha. Garuu amma as siiqee walaloo kana hojjechuun dadhabaa jira.
Sababiin isaa waan dhiphina ta'uu danda'a naan galli namoota hojjisiisaara. Garuu nan hojjedha jechuun waan yeroo wajjin deemu akka ta'uuf namoota hojjisiisuun akkuma seerrattis immoo ati jeedaloo hojjettee namni tokko walaloo hojjechuu qaba. Namni tokko immoo waan biraa kana hawaasa aayidaallee si kennu jiraachuu qaba. Artiin hojii waloo waan ta'eef. Waloo waan ta'eef isa sayyaadanii keessumaa hin of baase jechuudha walaloo kana osoo namni hojjetee natti tola. Jeedaloollee ani yaaluun danda'a waan ta'eef jeedaloo nama wajjin isa hojjedhee gaariidha jedheen sirboota kiyya ijoon yeroo dheeraa barreesseera. Ijoon seenaa. Ijoon seenaa. Gaaddisee illee isa barreessee dubbii kijibaa kana isatti barreessee sirboota biraas sirboota baay'ee albeema kiyyaa tokkicha isatti barreesse kenna. Okay, albeema guutuu moo? Albeema keessaa hoo xiqqaate naannoo sirba 6 akkas isatti barreesse. Miti. Tafee mee gaaffii lamaan tokko walitti aansee si gaafadha. Tafariin amma jireenyi isaa maal fakkaata? Waan duuba waan baay'ee waan akaasteef jechuudha. Jireenyi akkuma artiistittis akkamitti jiraachaa jirta jijjiiramni jiraayii. Inni biraa immoo artiistummaa fi jireenya sooshaal laayifii yookaan immoo jireenya hawaasummaa akkamitti ilaalta? Galatoomi. Siruu kun gaaffii bareedduudha. Jireenyi kan koo Waaqayyo ulfaatu galanni isaa haa ga'u. Egaa kaleessarraa kaatee asirra geechuun keetu waan salphaa miti. Waaqayyo calqabaa irratti haa ulfaatu isaan waan bakka naan nagayeedha. Isatti aansee uummata Oromoo haa ulfaatu. Uummanni Oromoo ginni kee kana bakka kana gahuu qabda jedhanii warri na fuuldura. Yeroo nan waltajjiitti ba'elleen waltajjii irratti simannaa gaariin qaba, jaalala gaariin qaba, xiqqaan na kabaja. Anis illee nama akkuma kabaju sanii soba akka hin taane namni ragaa naa ba'u baay'ee jira waan ta'eef miidiyaa dafeetti taa'anii sobuun hin barbaachisu. Ani xiqqaanis hiriyaa kiyya, guddaanis hiriyaa kiyya. Ani amma namootaan baay'ee walitti dhufeenyaan nan qabaadha. Nama ta'uu isaatiin nan kabaja malee qabeenya isaatiin isan kabaju, dhabuu isaatiin isan xiqqeessu. Kanaaf abbaa qabeenyas waan ta'eef addatti waan an kennu boota addaa hin kennuuf hin qabu. Garuu immoo ani namoota hundaanuu hiriyaadha. Nama kamiinuu na walitti dhufa. Kallattii kamiinuu amma inni waan wayiit irratti dhimma tokkoo qabaate dhimma kiyya jedhee of duursee of hin kennu. Jechuun fakkeenyaaf amma namni rakkoon baay'een maaltu jira gaafa har'a sii ta'u san qofa yaaddeetti boruusaa irraanfatta nama sana. Ani immoo kun yeroo kamuu wannoo kiyya irratti barreeffamee ta'a laphee kiyya irratti. Ani hanga inni na oolchisan oolchuuf yoo illee yoon baadhe hanga ta'e tokko maddii dhaabbachuu nan barbaada. Waan inni qabu irratti. Kan koo dhiisee waltajjii namaa dhiisee bakka inni jiru sanatti mul'achuun barbaada. Namootaan haala sanii nan jira. Kanaafuu artiistii ta'uun namaa ol ta'uu miti. Hariiroo nama wajjin qabdu si jalaa gadi hin buusu. Waan akkasiin jiru. Ilaalcha abbichaati. Akkaataa of teechiste. Akkaataa of teechiste. Yeroo baay'ee akkaataa ofii keetii ofii kenniteedha baay'ee. Waan inni seete. Of xiqqeessuun hin barbaachisu. Artiistiinis ta'e namni kamuu of xiqqeessuu namni barbaadu hin jiru. Amma yoo argite ta'e namni of xiqqeesse akkam seete. Of xiqqeessuuni ani bakka kanan taa'u ani nama kanaaf ani gitaa miti jettee inni as taa'ee achi bakka sana odoon taa'ee amma kun of xiqqeessudha. Aniifati namummaa kan keenya bakka tokko akkaataa tokkotti waan aniifati ittiin wal caallu hoo jiraate yookaan dandeettii sammuuti. Sigaleemi sammuu kan kee baay'ee kan ofirraa hafee biyya kana fayyadu ta'uu danda'a. Ati na caaltu namummaan kan keenya garuu akkaataatti dhalanne illee akkaataatti uumamne illee akka waaqatitti yoo ta'e qixxeedha. Kanaaf maaliifan kana kaasiseeti tafe namoonni tokko yeroo gabaabaa keessatti beekaman kan beekamtiin gufuu itti ta'u jira waan ta'eef yookaan boosof godhanii uummata irraa fa'aa of caalsisanii. Inni dhugaadha. Waan akkasii waan jiruuf akka tuqxee bira dabartu waan barbaadu. Laale eeboo sitti meen bakka namni ofii of teechisa siin jedhee yaadu. Maaltu jira seete yeroo baay'ee namni keenya kuni akka narrallee akka laalle dhiifama naa godha amman beeku tokko amma yaada kiyyaati amma uummanni bal'aan kun beeku baay'eedha. Amma nani beeku garuu tana xiqqoo tana jechuudha. Baatanii achiin geessisu beektaa nama akkanatti kaasanii achiin geessisu. Gaafa kana namichi kunis iddoon ofii kenne namoota isa baate kanaa olitti of laale. Ofii baate la Oromoon ofii baatee akkanatti ol geesseemi nama. Namichi asii kun nama isa baate kana yeroo kamuu baattamuufis waan hundaafuu waaqas nama kanatti galateeffachuu bakka qabutti waan ofumaa ol siiqee bakka san ga'e of se'a. Namni baatu sun gaafa harka jalaa kaafate namichi kun waan ta'uu dhabame.
Baatee namni akkanatti amma akkatti nama 4 taatanii 5 taatanii osoo akkanatti tolla qabdanii bakka kana qilleensa kana gidduu sintu jira. Sinii fi kanaa olitti immoo waaqa jira. Asiin agadhiistan taanaan lafan argadha. Namni yeroo baay'ee gaafa iddoo gaarii sii kennu, gaafa si kabaju, gaafa si jaalatu, maana jaalatee yeroo kamuu gaafii sii ta'uu qabaachuu qaba. Waan atiif waan isaa inni barbaadu san dubbattuuf waan ta'eef. Garuu immoo namichuma kana akka waan nuti itti ilaalta hoo ta'e namichuma si kabaje kana namichuma si kunuunsate kana akka nama si gadii tokkotti ilaalta hoo ta'e si dhiisee ba'aa jechuudha. Nama biraati immoo baafachuudha deema. Kanaaf yeroo bakka hin taane ofiin kennina. Uummata kanaa alatti namni waaqaan gaditti uummata ati bakka buutee hojjettu kanatti namni kana jara kana waan kana lamaan caalu hin jiru as keessatti. Aartiin nama addaa of gochuun hin barbaachisu. Aartistiidha. Na sirba. Bakka sirbutti uummanni kamuu naa kabajeetan na dhaggeeffata. Kanaafuu inni nan xiqqeessine anis uummata kana xiqqeessuun nan barbaachisu jechuudha. Mana sirriitti kaayee akkas jedhee jiraaf jiraachuu dhiisuusaa cinqamaan darbaan dhugaa rabbii tasitti amma namni bakka yeroo tokko bakka waltajjiitti nama beeku nama beeknes na beekuu danda'an jedheeni akkanan jedha akkam jirtanii illee jechuun dadhabe jechuun nabbaaf waan fe'etti fudhachuu danda'a garuu akkuma ichaan deema yaadu maaliif suni kabajan uummata kanaa qabudha jechuudha of kabajaan yeroo kamuu waa tokko si hima qocaaf illeentitu dorgome. Amma illeentiin baay'ee kaatti baay'ee kaatti beekte illeentiin daddaftee gaafa kaattuu qocaa suutu madee inuma deema ay jettee illeentiin abdii kutteeti illeentiin akkana laalteeti kuni ganaadha waan ta'eef qooyee amasitti asittanii akka tanan gadam jedha jetteeti achuma ciiste. Duubaa inni itti qaqqaba jettee. Gizee dhufe inni gizee makaayee as ga'een ani boodas bira darba silaa moonki yamoodha kan jettu of amansiisteerti jechuudha. Sana booda qocaan ishiin hirraftee mugdee hirraafattee ganaadha seete qocaan oduma jedhu bakka san ga'e jechuudha. Akka qocaa sanitti suuta odoo ejjennee bakka ejjennu osoo laallee sigaleemi maaliif bakkuma barbaadetti akkuma kanatti hojjetteeti akkuma sitti fakkaatetti hidhattee hojjette ta'e. Waan sitti faca'uu fi waan si balleessuu fi waan si nyaatullee raareerrallee waan hin taanellee irra ejjettee dabarte jechuudha. Yoo ejjennus yoo dubbannus akkanaa fi akkana laallee kallattii kamiinuu maaltu bada maaltu tola jennee hoo deemne har'a gaafa namni nu jaallatu harka gaafa nu rukutan akka barbaadetti hoo sobes soba kiyyaaf harka rukutan na jaalata waan ta'eef yoon waan barbaade akka barbaade ta'e si rukuta garuu maaf rukutee biyya jedhu bira baru. Silaa gurbaas sobee ture gocha hin taane godhe waan namatti hin tolle haasa'e maaf rukutee fi kanaaf kana of eeguun baay'ee gaariidha kan jedhu irratti. Hayyee tafe waan gaarii naaf kaaste meegaa sagantaa bareedaa taasisaa jirra osoo sirriitti itti fufne natti tolaayyuu atis yeroo keessarraa baay'ee fudhadheera. Nus sagantaa biraatti waan ceenuuf maal goona mee sirba yeroo dhiyoo kana ba'an immoo xiqqoo kakaasnee dabarra. Hojiin kee baay'ee dhagaa. Sirboota yoo xiqqaate albama 3 kana osoo walitti idaane yoo xiqqaate 60 fi sanaa ol ta'uu malu. Mee sirboota qeenxee dhiyoo kana gadhiste immoo keessumaayyuu bara dhiyoo kanaan gadhiste isaan maal fa'a? Geejjibaa kan jedhu geerrasa isaatirra ceenii baatuma dhiichisa isaas jedha. Geerrarsa nan jaalladha garuu maaliif bira dabarta? Jechuun geerrarsa san irrattis jedheera. Kanaaf hin jira waan ta'eef jechuudha fanaan. Dubbiin kijibaa kun yoom ba'ee? Waggaa 2 naannoo kana erga ba'ee dubbiin kijibaa jechuudha. Yeruma dubbiin kijibaa yeroo kun dhiibban marraa wanni kun uumame sanitti ba'ee jechuudha. Rakkoon tokko gaafa waanuma nama barsiisu dheetaa fudhadhee akka kiyyaatti akkasitti hiikkadhee gaafa hojjettus waan tokko gaafa jettu waan goote tokko teessoo kana gaafa teessu sirriitti duuba fuuldura isaa yoo laalle teessoo kana duuba isaa bool'uunis jiraachuu danda'a abiddi jiraachuu danda'a waan ta'eef suma sanii fi namoota barsiisuu danda'a kan jedhu yaaduma kiyyaan jechuun walaleessaa kiyyaanis waliin jalleetuma jennee jechuudha.
Biyyoo keessa ramata biyyoo keessa ambeekutu eeggata inni hin beekne manarratti jira. Biyyoo keessa ramata biyyoo keessa ambeekutu eeggata inni hin beekne. Biyyoo keessa ramata biyyoo keessa inni hin beekne manarratti jaarrata. Biyyoo keessa ramata biyyoo keessa inni hin beekne. Editarri keenya Boggaala Habtaamu daawwattoota keenyaaf viidiyoo isaa barbaadee akka itti nuuf galchu abdiin qaba. Nuti garuu amma egaa irraa kaastee gara biraatti ceena. Sana booda gaaddiseedha. Gaaddiseen dubbii kijibaan dursa. Okay. Finfinnee lafaa seenaa gaaddiseeti yaa lafaa lagaan irra qubate. Ergaan argaa kee dhabee gaaddiseeti yaa kiyya marrimaa na goggobate. Dhaqee tufaa bunaa gaaddiseeti yaa gullallee gubbaa dulloon tiskinaa. Finfinnee lafaa seenaa gaaddiseeti yaa lafaa lagaan irra qubate. Ergaan argaa kee dhabee gaaddiseeti yaa kiyya marrimaa na goggobate. Dhaqee tufaa bunaa gaaddiseeti yaa gullallee gubbaa dulloon tiskinaa. Kana gidduu sirboota wannoon hojjedhe santura kan jiru jira. Okay. Kan amma karaarra jiru. Karaarra jiru tibba kana hojjetamaa jira kiliippiin isaa. Isa kanaan immoo wal agarraa jechuun egaa waanuma wal dhabiinsi kan keenya kun irratti baay'atu jechuun numti mataa keenyan walirra ejjennee darbuu wal tuffachuu waan akkasii kun waan nutti baay'atuu fi isarratti xiyyeeffattee hojjette. Isarratti xiyyeeffatte. Oodiyoon isaa hojjetame? Oodiyoon hojjetame kiliippiin hojjetamaa jira. Waanuma yeroo wajjin wal qabatu dhimmoo kiyyaaf kan keeti ilaallata. Aniifatti yoo wal jaalanne yoo wal kabajne ittiin kallattii ittiin ce'uu dandeenyu. Yoommoo wal cabsine bu'aan nuti argannu hin jiru waan ta'eef ati yoo na bira jiraatte yoo nama addisii maddii jiraadhe irra gaariidha. Ati yoo anaaf baay'ee na yaadde anis hoosii yaade irra gaariidha malee atis kophaatti ofuma yaaddee anis kophaatti ofii yaadee yookaan immoo anummaa kiyya ta'uu kan kanaawu na dheeffitee yookaan na jibbitee na cabsitee darbuu yoo barbaadde hanga kam lafa kanarratti waan si himu allaa muudis namni dhuunfaan tokkos biddeen tokko nyaata. Allaa muudii abbaa qabeenyaa ta'ee biddeen lama nyaachuu hin danda'u. Lama sirga yookaan maaddii lamatti hin nyaatuuf. Garuu akka namichi jedhame middinoo maal kana jedhanii gaafa dubbatanii biddeenuma takka nyaadha miti maal biddannaan haa ibsuu haadha waxuun hin naawuraadhe. Biddeenuma. Jiraamsaa yoonni waxuun hin naawuraadhe. Amma biddeen waxuma itoo gubbaarraa tana malee rakkooni biddeenuma takka jechuudha. Kana erguun dhannu amma fedhe yoo taane yeroo baay'ee wal cabsinee darbuu wal bawlatti wal gannee wal darbuutu baay'ee nutti nu jedha. Walirratti hojjechuun obboleessa irratti hojjechuun kan kanatu nutti baay'ate kuni hoo danda'amaa ta'ee kallattuma kamiinuu tokkummaan afaaniin waltajjii irratti jennu sun afaanumaan waltajjii irratti hafee kabajamoo artistiin keenya jabaan Boobanaa tokkummaa amma miti uummanni Oromoo kun tokkummaa sirbaa yeroo baay'ee tokkummaadha. Waltajjii irratti sirbaa tokko taanudha. Akka Dooktorri kabajaa Alii Birraa sirboota argiteertaata. Waan isaan dur sirbaatii jiran tokkummaa keenya. Yeroo durii tokkotti baay'ee wal jaalata ture artistiin isaa ta'uu namni kamuu wal jaalata. Har'a garuu wal gaarreeffata. Maaliif wal cabsuun kun maaliif nutti dhufee kan jedhu tokko irratti xiqqoo yaada kiyyan qaba ture. Egaa kami Rabbi jedhee milkaa'isiin jenna. Daawwattoonni keenya illee egaa asumaan si'a eeganii sirbichoo gadhiifame immoo kallattii si deeggaruu qabaniin kallattii hundaanuu. Wal gorfachuunis hin barbaachisa. Yoonan karaarraa gore adaraa keessan karaatti na deeffadhaa malee wal qeequun hin barbaachisa. Isa anumatti hima. Namni amma nan beeka seenaasaa garuu beekuu dhiisuu hin danda'a. Akkam beekummaa na gochuu danda'u isinii jechuun hin barbaada uummata kana. Hayyee sittaa tolu. Kun immoo kwaalitii artistii tokkorraa eegamudha.
deemee ummatumarraa fuudhameetu ummatatti geeffama waan ta'eef ummanni jeejnaa godhu kan jette waan bareedaadha. Gara fuulduraa sirbumaan itti fufuu barbaadda egaa sirba kana gadhiistee boodas weelluudhumaan itti fufuu barbaadda maal inni pilaaniin gara fuuldura? Egaa pilaaniin koo baay'eedha. Yoo lubbuun jiran yoo fayyaa nuu kenne sirba nan dhiisa jedhee yaadu garuu immoo amma unan qotaane beekta. Yeroo tokko tokko ilma gabaree ta'uun na fayyadeera. Lafa baadiyyaa kana nan qochiisa. Qallaban bitu amma ta'e tokko akkasumatti nan jiraadha. Wajjus gadi suuqqadheera amma ta'e. Yoo rabbeedhe kaammoo kanarra kaayyoon kan kiyya gara qonna kana babal'isuuti. Jechuun qonna amma reefu wayiin qonnu kana osoo hin taane seerumaan hojjette. Seerumaan akka gibirnaan kun ajajutti qotiyyoo dhiistee waanuma kanaan qottee waanuma meeshaa ammayyaa kanaa namoota achuma keessatti qotaatuma sirbuun barbaada beekta. Sirban dhiisu garuu oduma qotamu achuma keessa dhaabbadhee akka sirbuun barbaada. Aartiin achumaa kaa'ee ture sila. Achumaa hin dhufesi. Bakka loon eeganitti nu weellisuu bakka qonnaatti. Asii immoo gadi fidee achuma keessatti sirba. Isa kana kaayyoon kiyya beekta. Jabaadhu tafe. Dhaamsa xumuraa qabdaa? Dhaamsi xumuraa waan Oromoo tokko nama taasisu. Mee tokko haa taanu. Xiqqaa keenyas yaa guddifannu. Ijoollee xiqqaa ol deemu kana yaa hammannu. Oromoon hammataadha jennaa mire. Egaa hammataa taanee walaa kabajnu walaa jaalannu. Walitti haa himannu. Waan barbaachisaa ta'e tokko walitti haa himannu. Namummaa kan keenya wal jaalachuutu nu barbaachisa malee furdinaaf huqqinaa fi qabeenya ni miti wal jaalachuu qabnu. Kun safuu Oromoo keessas kanaan turre. Kanaaf Oromoon akka seenattis akka ofii kiyya beekuttis kan dhabee nyaachiseet kan daara dhabee immoo ofirraa baasee kennee fi jiraachisaatii ture. Har'a garuu ofuma keenyaafuu obboleenyi gaafa walitti gaarreffatu jira. Waaqayyo tokko nu haa taasisu. Jaarsi an biyya kana waan gaarii yaadu eebban tokkummaa kan keenya akka nuuf faarsu. Dargaggeessas bakka jiru tokkummaa keenya akka nuuf faarsu. Ganda gandatti wal qooduu kana nurraa haa dhaabbatu. Nu ga'eera. Kana caalaa daa'ima keenyatti odoo darbuu baate natti tola. Jechuun nurratti odoo dhaabbate asumarratti odoo dhaabbate ijoolleen keenya irratti immoo tokkummaan kan keenya. Oromoodhaan waliin beekama baay'ee. Oromoo ta'uu kan keenya sabni biraan ittiin nu jibbu Oromoo ta'uudhaan. Nuti immoo ganda gandaan mandaraa wal jibbaa irraa inni kun odoo nurraa dhaabbateen jedha. Na of galchaa baay'ee dhiifama jechuun ka namni waan itti dhagahame haasa'ami ka miidiyaan keessan kun waan itti dhagahame haasa'a jettaniiti. Waan manatti dhagahamutu isa kana malee yookaan dogongoruus isaan hin oolu. Kun immoo waanuma argaatii jirrus. Dirqama haasa'uun kan artiistiin hin haasofne taanan immoo eenyu taasa? Kanaaf wanti nani baay'ee yaadu Oromoo mandaraa wal hiru arguu dhabuudha. Baale taate Salaalee jibbuu. Salaalee taate Baalee fi Wallagga jibbuu. Kuni nurraa dhaabbatee gaafa dhugaatti Oromummaa isaatiin qofa wal jaalatan arguu caala waan yaadeen qabu jechuudha. Kaayyoon artiistota bara baraatis akka kanatti kaasaa turte kan akka Hoogoo Banaa kan biroollee artistiin kamuu kanuma kaayyoon isaa Oromummaa kan keenyan jibbamni kan keenya kamuu Oromummaadhaan ilaali. Ati bakka itti dhalatteen odoo hin taane Oromoo ta'uu kan keetiin sabni biraa biyya kanarratti biyya lafaa kanarratti waa si ajaa'ibu siif hima. Sabni biyya kana keessa jiru Oromummaa kan keetiin gaafa si jibbu ati immoo kophaatti immoo ati gandummaa kan keetii wal jibbita. Kun immoo ati sin beektaa namni kamuu hin beeka. Hooma akka dhaabbachuu danda'u garuutu na ajaa'ibaan. Ani waa si ajaa'ibu qofa biyya taa'ee waa'ee mandaraa hin beeku. Biyya taa'ee asitti hin dhagaye asitti hin dhagaye. Finfinnee dhufee tanan namni Salaalee keessatti bakka naannoo itti dhaladhetti keessattuu naannoo Gabra Gurraachatti dhiirsa ibsuu fi gocha kan keetii si jibba. Bakka kamiisuu fi gocha ati gootu noo taane obboleessa kan kee ta'ee ati gocha kee hin taane taanes hin jaalatu nama. Obboleessa keetii soo ta'e. Sabummaa isaatiin hin jibbu namni. Amma garuu naannoo isaatiin
inni bakka akkasiiti miti kun qoy sirraa turu kun bakka akkasiiti miti waan akkasii kun bakka ittiin haasa'amnetu hin jirre bakka hundattuu haasa'amaa jira. Kanaaf yoom akka ta'u naa dhufuu didee namsee Saamaaruu Haaceen waa'ee kanarratti yeroo dheeraa hojjetaatii ture tokkummaa uummata kanaa jabeessu tolchuudhaaf dhama'aatii ture nan beeka kana. Bakka namni bakka argiteertoo ta'e geerarsa Haaceessan argiteertoo ta'e maaliif tokko ta'uuf jecha amma Harargee Maancaa Karraan Tuulamni wanni kun amma waan miti maaliif hunda isaanii bakka tokkotti kanatti akkasii nuti wallollee kaasee argiteertoo ta'e waan kana bichaan miti gocha afaanitiin illee bakka hundatti Oromoon tokko akka ta'e kallattiittiin egaa nama jabaa akkasiis itti dhabne namni akkasii akka namni waan kana balleesse nama tokkummaa Oromoo hin barbaannedha. Kanaaf tokkummaan kan keenya yeroo kamuu humnaa namoonni yeroo duriititti akka mammaaksaatti akka haasawannootitti wanni haasa'amu jira. Akiililuu Waldaa Taglimoo namicha dhuftu biiroo barnootaa biyyattiitii irratti yeroo durii Jeneraal Taaddasaa Birruu manatti waamiti uskii affeere. Uskii affeereeti Taaddasaa namni dubbituu haa baratu jettaa garuu nama barachuudhaa qabu adda baasii beekii jedheen. Oromoon nan barsiisootti Oromoon bakka tokko dhaabbatee walitti fincaa'e fincaan isaa galoo ta'ee nu fudhatee deemuu danda'a. Amma nurratti warri hojjetu yeroo kamuu kuni amma siyaasa yeroo ammaati miti. An ammaas itti fakkaate kun an duriidha. Jechuun waan baratamaadha. Waan baratamaa kana immoo uummanni barate kun cabsee bira darbuu qabaachuu qaba. Kanaaf ana gandatti mandaratti na qoodee akkaataa ittiin tokko nun taasisneen akka barbaade nu gochuu warri yaadu nuti beekuu qabaachuu qabna. Amma baranneerra waan ta'eef as geenyerra waan ta'eef maaliif waa maanaan jedha maaliif kallattii gaarii kan keenyatti hin himamu. Biyyatti dhalatte isaa inni akkas waan ta'eef bakka kanaatti qoodanaan jedhamu ana ifatti gaarummaa kan kee. Yoo atis balleessite moo dhaabbadha sirratti kun sirrii miti kun eessanuu nu ga'u jedhanii wal qabu bakka wal dhaabbachiisuun nu barbaachisa. Keessattuu bakka xiqqaatti odoo hin taane guddaarra calqabde eenyumaa haa ta'u namni gandummaa sitti raabsu namni mandara sitti raabsu inni diina uummata Oromoo kanaati. Kanaaf waan baratamaa kanaan amma ammaatitti warraaqatii jirra. Odoo haarawa kalaqanii har'a nu fidanii har'a fuudhanii amma bartuutti durirraa qabdeetti ani jechaanan dhagaatii ture jecha Taaddasaa Birruudhaan jedhamaatii ture kan har'a sitti fayyadamaatii har'a immoo sirii duraan baalee akkasii maal jedhameeti har'a immoo mandaratti ta'e ilaala. Wanni kun nurraa dhaabbatu du'aa hinuu godhaa hin jedhaa adaraa keessan Oromoo. Waan kana ani soonan badii akkasii qabaadhu natti maalikkii kiyya natti ma keessan natti ma uummatatti gadi na baastanii osoo hin taane ati kaleessaan jette sobdee jette garuu beeknes na dabarree dhaatu ifaan badii kiyya wajjin natti maan jedhaa galatooma. Baay'ee namatti tola tafee egaa isinillee artistoonni jirtan waan kanarratti amma fakkeenya hojii of harkaa hin qaba jette kanaan dura hojiin hojjetamaa tures jira. Jabaadhaa wanta uummata kana tokko taasisu tattaafadha dhaamsa jedhuun immoo waan sii dabaluu barbaada. Tafee sirbaan immoo geerarsaan oliikna. Anuma sirriitti tole egaa. Geerarsan geerarree hanga ammaa. Geerarree. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii keenya kanarraa asuma xumuruuf jirra turtiin tafee wajjin taasisne isa daawwattan fakkaataani kana booda dhaamsa nagaatti isiniin dhaamu tafariin waan barbaade filatee yookaan geerarsaan yookaan sirbaan osoo geerarsi ta'e natti tolaan. Kan jaalattu kan keessa ta'u mala kan abbaa barbaade. Geeyyumaas nan geerara rakkoo. Hayyee tafee. Imana matime mali abbata fa inni beeku beeke hundaage kata bada dubbii fafa inni beeku beeke hundaage kata bada dubbii fafa Nagorsera banko, nagorsera tade, nagorsera wakon, nagorsera wako, nagorsera alamu, nagorsera jole. Odare na binjere, godani jajinjere, gare gurbati male. Odare na binjere, godani jajinjere, gare gurbati male. Dalla ganne jaru ajole ballo.
Adee gurbatti malee dallaa ganna ijaaru daree keessummaa malee gadee keessummaa malee bulan ganama galu. Gureeto guree gurraacha badhaatu guree gurraacha badhaatu yaa guree koo gadee garaani namaatu gadee garaani namaatu. Yaa guree koo badhaadha koo yaa guree koo badoo yaa leenca dilgaangasa. Yaa guree koo abshiiriin haftu gumaante gumaa dhalootuma baangasa. Galatuma. Tafee. Ulfaadhu dhugaa. Thank you so much. Nu kabajee istiidiyoo keenyatti argamtee seenaa keetirraa illee hojii keetillee osoo homtuu nafin waan nuufis daawwattoota keenyaafis waan qooddeef maqaa maatii keenyatii fi maqaa daawwattoota keenyatii guddaa galatoomii horii durii nuuf bu'u. Galatooma. Galatooma. Waan dogongorree immoo ijaa qalbiirraa nu hambisaa jenna uummata keenya. Tafee. Ulfaadhu. Tole.